mata dureen fudhadhee lallabuudhaaf jedhu amma waan jedha. Karaa iskiriinii televiziyoonii keenya warra argitan jireenyi kan isin gate, jiruun kan isin gate, biilafaa kan isin gate, orgattanii kan dadhabdan achitti nafina. Keessa bakkee kan jirtan jireenya keessan jijjiireera. Achitti naftu ni jedhamu nama eenyuudhaaf ta'a. Lallabii kun innaa jettan nama iddoo tokkotti hafe. Lallabii kun kan inni ta'uuf nama fira qabuuf hin ta'u. Fira abdata waan ta'eef hin ka'a. Nama humna qabuuf hin ta'u. Humna isaa abdata waan ta'eef nama kana lamaan dhabe achitti naftu. Harka kee achi ol kaasi. Waaqumti si eebbisu achumatti naftu. Achitti naftu ni jedhamu nama tamiitiif ta'annaa jettan nama dhukkubsatee hakiimiin dadhabe. Lammaffaa achitti naftu eeguudhaaf ta'annaa jettan nama garaadha isaa keessaa ka'ee naafa ture. Namni kun immoo hakiimiin hin danda'u. Xorataan qabu. Ashuraansii qabu. Ergaansii qaba. Achitti naftuun ergaa kee ganamarraati. Macaafa qulqulluu keenya keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 3 wajjin ilaalla. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ያለ ሰውዬ በሽተኛ አይደለም ተፈጥሮ ሺባ ነው። ነምቺ ኩ የሮ ሁንዱማ ገቲቲ ነማራ ታአ ጀለ መጽሐፍ ገቲቲ ነማራ ከኒሳ ካዬ ዱኩባቱን ታይ ተፈጥሮ ጉዳይ ነው። እሺጋ ነምቺ ኩ ነው ናፈደላቴ አቶ ናፈምቲ ማቺ ተፍቴ ergaasi qaba. Guyyaa har'aa sagalee eeggattee kan dhufte achumaan si kaasaa jedha Yesuus. Na duukaa jirta raajiin si raaja. Utuma hedduu inni achi si kaasu sitti dhufa. Ishi sagalee Waaqayyo walii wajjin ta'an namichi kun achumatti hafa. Yeroo hundumaa gaafa mana qulqullummaa dhaqu mee saantima naa kennaa. Maal rakkatte gaafa jedhan namanna baata gadameessaa dhaqootii keessaa ka'anii naafaa'edha. Namni kun amma malan qabu. Utuu dhukkuba fala qabu ta'eera ta'ee dhukkuba iyyuu miti. Macaafa qulqulluu keessatti akkas jedha. Namni gardaafoo Solomoon ilaaleen fayyaa jedha. Inni kun gin fayyuu miti naafa ta'ee jala ta'a. Egaa Waaqayyoota akkasii jedha achitti naftu. Utuun gara qabxii kanaatti hin deemin waan tokko sitti hima. Booddeetti hafuun dadhabina Waaqayyoo miti. Randeebiyaa booddeetti hafuun Waaqayyootu dadhabe miti. Maaliif booddeetti akkamne yaaduun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa inni booddeedhaa dura ta'aa jedha. Fakkeenyaaf Phexros achitti naftuu jedheen Luqaas 5 irraa qurxummii erga qabee booda kiyyoo kee gatiin. Ilaalaa namni kun aadaa jaraa keessatti hojii gadaanaa miti qurxummii qabuun hojii olaanaa garuu Phexros erga dubbii darbate kiyyoo kee gatiin. Kiyyoo isaa erga qurxummii gatiin Yaaqoob dhufanii Yohaannis dhufanii erga nyaatanii booda nama tokkotu Phexros har'aa kaaftee jedheen eenaan qurxummii kan qabduun taatu. Ergaasi qaba. Waggaa dheeraa kan joorte eewwati. Mokkortee kan dadhabde achitti naftu. Gaaf tokko Phexros fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee gaaf tokko inka. Gaaf tokkoon dubbii kana fudhattu hin beekte har'a siifa ta'u. Gaaficha har'a jedhamee yaati. Har'a keessa har'a ituuf yaa. Innis sa'aatii 9ffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turani. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Maali jalqabee? Dhaloota isaatii jalqabee. Nama cina kee jirutti waan haa'im. Dhaloota keetii jalqabdee jedhi. Isa baattee deemtu jedhi. Har'a gattee galtaadhi. Raajii raajoonis dhaloota keetii baatee haati babbaa kee keessaa fudhattee kan baate har'a gattee galta. Namni hamma malkii isaatiin jiraatu. Hamma beekumsa isaatiin jiraatu, hamma amantii isaatiin jiraatu. Namatti amantii turrate taala du'a achitti naftu ni jedhamu kuni eenyuun gargaara abbaa mul'ata. Guyyaa irraa kaasee wantoonni wal jijjiiran si bira dhufaniiru. Achitti naftu jedhaniin nuyi jedhan namicha kanaan birriis hin qabnu, warqees hin qabnu, waan qabnu siif laanna ka'ee deemi. Inni gara biraa achitti naftu jedheetu utuu Israa'el hin dhagahin, utuu mootii biyya sanaan dhagahin. Deessiftuu biyya Gibxiitti mul'ata laate. Deessiftuun biyya Gibxii gaafa mul'ata argatan Israa'el akka achitti naftee murteesse Waaqayyo. Deessiftuun biyya sanaa dubartoota dhaqanii manatti deessisu. Akkas jechuun dubartootaaf yaadaniitu hin ta'in biyya Gibxii keessatti dhiirri yoo dhalate achumatti morma isaa ramu. Akka jedhan lammata dhiiga namaan dhangalaamu. Dubartiin tokko hin deessi Israa'el keessaa innaan utuu isaan murtoo godhanii haati Musee deesse. Deessee mucaa laalanii dubartoonni hojii dhaabanii galan. Lasoo Kilaadiyaas. Waa tokko sitti mu warra si jibban walitti naqee achiisi kaasa. Bara keessan guutuu diina qabaannaan gammadaa isin cimoodha. Lola qabduuf maaliifan lola maa yaadi? Phaawulosiif Sillaas taassaru. Lamni ni taassaru yaa qaallu. Na dukkaa jirtu. Nuyi birriidhaan warqee hin qabnu kaayi jennaan ka'ee dhaabatee jedha. Hin dhaabatee jechuun itti fufechuu miti.
dhaabatee jedheetu achuma dhaabatee maal jedha gulubii isaa jabaate. Gulubii jechuun ishee kana jechuudha. Hin utaalee jedha. Akka jechuun utaalchi immoo deemsa miti. Testi madrag. እውነቱ እኔን ተነሳው መሄድ እችላለሁ ራሱን ማያት ቼክ አፕ ሰስንጀተን ቼክ አፕ ቱ ጎይን ጋላ ከትን ላይ እንገሊ ቼክ አፕ ጎ ነመጀነ ከላሊኒ ትላሊቲ አቺት ነፍቱን ከን ከቲ ሚሄዲ ለፈቲ ቱፈተምቲ አርጌ ዋቀዮዲ namni baay'een kennaa baate dibata baate farfannaa baate mul'ata baate gajjalaata hawaaj sirratti labseera har'aa kaatee achi kaatee dhufta hamma geessu qumatii kee kibdatii kee miizana yaabi hamma deemtu hamma dandeessu dandeettii kee kilaasii jabaa kadhannaa gali Mordekaayi Haamaan waa'ee sirratti walolan namaaf sagaduuf waaqaaf sagaduu irratti namaaf sagaduuf waaqaaf sagaduun waajjira sana keessaa ka'e. Hello warri sitti kaani si ajjeesuun miti bootaa jijjiirraa ga'e. Gaafa bootaa jijjiirraan ga'u Mordekaayi sagaduu dinnaan Haamaan fannoo soofee ganama dhufe. Sifat beetii keessa kan jiru Ashiruun nugusi ganama dhufe. namni waaqayyo wajjin haasa'e Mordekaayi ganama dhufe. Hiloori kan tuunii majaan Kilaadiyaas ergaan si qaba kan si jibbus kan si jaalatus ganama borii dhufa. Ani ergaan fuudhee na waaqa harkaa yaa nama sana fi sinfinnaa keessa ba ergaan dhufe lola sitti kaaseen achiisi kaasanii waaqayyo. ሲስተም ይዋቀዩ እግዚአብሔር ሲስተም አናቅም ሲስተሙ ከጎግል በላይ ነው አይታወቅም እኮ እግዚአብሔር አሰራር ልዩ ነው ዱቢ ካሴቱ ጀዳ አቺና ካሰ ማለ አቺት ነፎራ ዱቢ ካሴቱ ራ አቺና ካሰ ማለ ጀራያት አቺት ነፉ ጀራያት Haamaan fannoo gaafa soofu mootiin gaafa hirriba dhabu waaqayyo farda mootii sirreessa kotta akkas godhi ijoollee waaqayyo dorgomteen argattu dorgommiisitu fide dheengadda ijoollee waaqayyo nama kadhatteen argattu ijoollee waaqayyo kakuudhaan argatti attamitti na kaasachiisa jettu ban jedha lola kaase inni dhuma nama waa'ee kee hin beekne tu si arrabsee si kaasa namni waa'ee kee beeku maqaa kee na'u nama waa'ee kee hin beekne tu arrabsee si kaasa Mena macina keji warkan kabiti siif dubbate waaqayyo gammad yedi akkasumatti markii kee ilaalaniitu intala duuriyyee sanaa siin jedhu ati duuriyyee miti isa siin jedheedha malee gaafa see yaaddain ruutii mee jira nama waa'ee ishee hin beeknetu waa'ee ishee dubbate Bo'aas maasii keessatti argeetu eessaa fiddanii kanaa jedhe hojjetoonni akkas jedhan erga dhufteen teenyedhan gootaraa mootitti hin gashitu gootaraa isheetti gashatti qarmi funaannatti intala koo gara maasii biraa dhaquun sin barbaachisu waa dubbadhu na dukkaa irta ati dubbiin kaasin malee dubbiin sirratti kaanaan hin sodaatin namoota baay'ee akkas godha waaqayyo yeroo sin ilaaltan nama guddaa fakkaatu waan cimaa fakkaatu garuu gara ofiisaa itti galagalan of ilaalee yaadda'u gaafa dhi'uun dhiyee jedhu gaafa bareen baree jedhu namni immoo sin argu warra akkasii kun isin baay'ee saggaa cimaa qabdu akka xalaanni sin argineef si bareeche ati raafuu nyaattee baarneeshiin si dibaa bula baarneeshii beettu isa xaulaa bareechu ijoolleen sooressaa biiffee kaafteetu miilli qabeela itti deemti ati garuu waan nyaattu hin qabdu baarneeshiidhaan sila qallaqe waaqayyootti itti naftu jedheya seef godha rakkina inni jedhamu kun amma jiraate bor kan hin jirreedha malee kennaa waaqayyo miti waaqayyo dhala namaatiif rakkina hin laanne dhukkuba dhiiga keessaa miti dhukkubni qoricha dhabe iddoo ta'anitti irraanfatamu nama iddoo tokkotti taa'ee irraanfatame mixii takka leencaa nyaata machooftu ittiin jedha maalta waa'ee ishee jilbeenfatee yoo dhagaye achi kaasuufi warri quba sitti qaban harka sitti qabu
warri quba sitti qaban eebba kee nyaatu. Garaa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa. Inni jedhamu kun amma qallaa isitti hin fakkaatin qullaa dhaabatee oyyaanuu bite. Kiristoos garaa ofiisaatiin qabu garaa namootaaf qaba. Nama cina kee jirutti galagaliiti namoota si arga akka tachi kaateedhiin jedha irra deebi'aati. Annaa abeet Eliin argamse wuu jette ilaamee garbittii koo jedhe isa boossu kana lammata hin boossu waggaa dhuftummoo hammattee deemta jedhe. Lafa boossetti ililchite ergaan si qaba. Lafa boo'aa jirtutti ililchita. Gaafa sii bari'uudhaaf jedhu sitti dukkana halkanii wayya dukkana guyyaarramu yeqan callamaa daganyaa ነው ያልተለመደ ስለሆነ ዋንም በረምኔ ዋንቴፍ የቀን ጨለማ አደጋ ነው ዱከኒ ጉያ አደጋን ዋንም በረምኔ ዋንቴፍ ጉያን ዱከናይም ቤክ ዋንቴፍ ሉቃስ በቆና ኩረ ሰገለጠና ላልተኒ አጨት ነፍቱ ገደቡ ሄደ ዘኪዮስ ሆጃንሳ ገባባ ኢየሱስን በርባዶቅ አጨት ነፍቱ ዋን ሰዲ ራካስ ጩቡራ ብሪራ ስልጣን ራካስ ራሲ ካሳ ሙቱት እንጃለቲ አጨት ነፍቱ ሄደቱ ሐረመናከ ኦሉቱን አፍታል እንካ አጭት ነፍቱ ኢየሱስ መናከት ገለ ድግሲስ ያቺሳ አርከከቸልከስ ሚራክሊዳን አቺሲካስ አጭት ነፍቱ አከጎዱ ነምቾ ጀርገ ሞታ በቆና ሳራ አከጎደ ነምች ነቤቱ ሲበች ደሜ መረም ያደተኝ አስታውሱ ድስኬ አስታውሱ ማንነኝ ነው ወሪ ባቴ ዱፍተሜ maqaa gooftaa Yesuusin namicha nu tirdaata gargaaraa ture mini sagatiitti keenya irra ta'a ture miti mujoo zariin kee maan zariin kee micaala gay firri kee ollaan kee gaafate gargaarsa baaftu arka tanasichee daallo baluski ka'ee dhuman deemaa jedhaa yaate የማልክቱ እኮ እዛ እንዳትቀር እኮ ነው ተነስና ሄድ ነው ጋባchi kaatu inagaama jiran gabachi kaatu inagaama gabachi kaatu nama boomiti nama galateeffatu lafa kanarraa namni maraatu eenyonna ette nama tuffatu bafitsum nama tuffatina lafa kanarraa namni maraatu nama tuffatu Saul Daawitin tuffate gaafa Daawitin tuffate maraate namni fayyaan sammuunsaa fayyaan waa'ee mucaa kanaa bur nama taa'edha. Namni maraatu nama tuffata. Namni nama tuffate maraatu. Namni fayyaan hamma milleenaa taate nama dadhabaat nama taaboreedha. Biyya keenya keessa kan nu ajjeese kan nu salphise maal wal tuffannaa. Batalee Oromoo jechatti kan seefi godha irraan deebi'a. Namni maraatu lafa kanarraa fayyaa kan hin qabne nama tuffateedha. Saa'ol gaafa itti dubbatame maraate tun ta'e gaafa Daawitin tuffate maraate. Utuu fayyaadha ta'e nama isaaf dibamee dhufe hin tuffatu. Maaliif akka nu jettere naate namichi tuffate sun fayyaa sitti hin fakkaatin maraatuudha. Saa'olin kaasee Daawitin teessise. Daawit gaafa tuffatame iddoo argate. Waa. Saa'ol gaafa tuffate iddoo gadhiise. Ameen jedhaa yaa kaati. Irra deebi'u ishee maa Saa'ol gaafa tuffate bootaa gadhiise. Daawit gaafa tuffame bootaa qabate. Awwaaji namichi tuffate iddoo gadhiise ati iddoo qabatteetta. Saa'ol Daawitin tuffatee maraate. Daawit immoo tuffatamee beeta mangistii gale. Maatii keessan keessaa warri maatii qabdan bafitsum intalattii duriyyee kana gurbattii duriyyee kana jeena waan namni ta'u hin beektani. Isa caatii qabee kan saraa deema heesh sakkaaraa min jeena. Dibamee paastirii ta'ee see xabaasu handaa. Mucaa tokkotu barumsatti laafaan hin gubatti haati isaa wajjin abbaan lama tan gargaaru jennaan haati gaaf tokko gorsa gorsiti. Yeroo fattanamtu nan danda'a jedhi. Fatanaatti dhiyaatee nan danda'a walakkaa dhibbaa fide. Hulettanyaa siristeeritti nan danda'a jedhetti gale. Dhibba keessaa dhibba fide. Barsiisaan attamitti natti bikkasii fooyyessuu dandeesseennaan gaafan fattanamuun nan danda'a jedhe. Har'aa kaasee waan jalqabdee jirtu waan gochaa jirtu nan dadhaban jedhe nan danda'a jedhe si gargaara. Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irraa maal jedha? Egaan si wajjinan jira jedha. Amma namoonni keenya mana gargaaree bichaawatan Waaqayyo namayyuu miti waraabessa gargaare farda du'e natu nyaate waraabessa nyaate Waaqa gargaare.
si wajjinan jiraa gin waaqayyo waraabessa wajjin hin jiru na gargaaree na wajjin jiraa adda na gargaaree biddeen bitee si biraa fedha mana sii kennee si biraa fedha na wajjin jiraa ayyallaa du'aa irra si dabarsa